Gudii arguu beera fuudhanii jedhe Oromoon keenya gaafa mammaa. Jarana wanta miidiyaa kanarra deemaa jiru rakkannee jirra. Sila booniyyeen dhuguma qaama qullaa waraabdee dhiiraaf ergite moo dhuguma qaama ishee qullaa dhiiratti agarsiifte moo akkasuma dhiiratti agarsiistee waraabe moo sila fichumti kun maalidhame warri beektamee komentii irra naa kaa'aa keessan. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtatti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu jecha. Egaa hordoftoota koo dhiifama isiniin jechuu barbaada jalqaba irratti jechuudha. Maaliif suuraa namaatti irratti waan hin taane yoo hojjechuun illee yakka jechuudha. Garuu immoo wanta kana ani waan badaa osoo hin taane wanta gaafii natti ta'eefan jara kanarratti hojjechaa jira jechuudha. Innis maalidha? Ana qofaa muti miidiyaa malee xafarsaa jira. Ana qofaa muti jechuudha. Garuu ana kan gaafii natti ta'e ani booniyee fi ustaazaa kana ajanduma isaantu ajandaa soqamoo ajandaatu isaan soqamoo namni isaan irraa gadi hin bu'u moo jarri kun wal bira gaheetu walirraa namni akka irraa gadi bu'u hin ta'u moo ani maalidha fichiin jara kanaa lamaaniin haa galuu dide. Amma dhuma kana jiran ji'aan goonne waliin dhaanii baxabbaxanii feesbuuka madadee miidiyaa madadee namni ittiin dalagatee hundi isaa baxabbaxamee jira jechuudha. Tanaan duratti illee yeroo darbe tokko sisdaasan kun booniyyeeti jedhee baay'ee tokko miidiyaa kanarratti bo'aa ture jechuudha. Sila jarri booniyyee fi sisdaasan kun sirra biyyumaa ol ta'aniiti moo isaanuma lamaa irratti akkamitti akkata dalaga ilmi namaa kun immoo sila isaanumatu dhuguma ajandaa soqeetuma waanuma wayii uumeetuma jarri kun soqatu moo mee maalidha inni gaafii natti ta'e waan isaan beekan jechuudha. Moo sila maquma balleessadha moo wanti kun dhugaadhame garuu ani viidiyoo qaama qullaan agarre wanta ququllaa wayii wanta fakkaatu wayii ishee fakkaatu wayii hin jijjira feesbuuk irratti argee jira. Ani dhugaadhanii wannaa kana waan argin qabu viidiyoo dhugaadhaan waan argin garuu immoo tuktukii manni baname madadee waa'uma boonii fi waa'uma ustaazaa kana haasa'a. Laayivii madadeen jechuudha walumaa galatti. Jarri kun maaluma godhanii jarri kun wal bira gaanii laatanii jireenya ofiin gaggeeffatanii dhugaa rabbi miidiyuma irraa dhabamaniituma jireenya ofiin gaggeeffatanii jarri namni silaa akka isaan jibbaa jiru hin beeku waan ta'eef namni illee akka maaliif akka ta'e ajandaa jiru makaa irratti barbaadu fuudhii gad utaalan halkanii guyyaa hin beekan. Maal isaan godhan jarri kun lamaan mi'a? Micoota qullaa baateedhanii amma ajandaa godhatanii ajandaan kun afarfamaa jira amma torbee kana ishee afarsu. Ustaazaa kanallee gizee baay'ee ittuma deddeebi'a. Maalidha jarumti kun lamaa sila isaanuma lamaa argamu biyya keessaa kan wal fuudhu isaanuma lamaa argitan moo uummanni madadeen waluma fuudhaa jira uummanni madadeen waluma faarsaa jira oo walillee faarsanii abbaa manaa haadha ofii faarsu seeruma haa faarsu dhugaa rabbi haa faarsu. Dhugaa haa faarsu sirriitti jechuudha. Innis waan jaalatuuf faarsa malee waan jibbu ta'e micootan hin faarsu ture garuu hin jaalatan faarsaadha. Goota jaalalaatti dhugaa ustaaza kun goota jaalalaatti maali dhiira goota jaalalaatti jechuudha. An akka ustaaza kanaan jiru dhugaa isin hin jiraan amma akkas waan jira akka ustaaza kanaan jiru kuni goota jaalalaatti ustaazan kun jechuudha. Maaliif hojjetan hin bo'a maaliif jaalala boochise waan ta'eef bo'a jechuudha. Maaliif amma namni miidiyaa kanatti waa'ee jaalala shamarranii bo'uu hin jiru kan akka isaa hin jiru jechuudha. Arginee beeku jechuudha. Yeroo baay'ee bakka booniyeeti jedhee bo'aa jechuudha. Booniyeeti jechaatu bo'aa jechuudha. Maaliif jaalalatu kaa bakka inni jaalalaan guutamee jira jechuudha. Bakka kana jechuun nama jechuun dhiira jechuun dhiira akkanaatidha. Jaalalaan guutamee kan shamaraa bo'u jechuudha. Akkasuma ajandaa illee isuma soqa. Ajandaa illee isuma soqaa inni illee ajanduma feesbuuk irratti waan manni barreessu ajanduma godhateetuma biyyi isaa isuma duuba kaa deema maal akka ta'e hin beekan. Silaa jarana nama kana bichaa agartammoo jaruma kana namaa agartammoo ajanduma godhachuuf afarsiisuu liigaa waan isaan agaruu dide. Amma annoon booniyyeen qullaa baatetii akkasitti viidiyoo waraabee namticha achi gallakkisee maalii godhanii jedhan. Ani namti jireenya ofii dhiisee jireenya namaa akkamitti keessa bu'ee baxabbaxan jedhee abar. Jaratti matana lamaan addaan baasuudhaaf namni halkanii guyyaa miidiyaa irratti abadan ciisee bulaan jiru maaliif akka ta'e hin beeku. Jara kana deematii wal biraan gaati wal fuusisaati akka miidiyaa irraa badanii jarri namti kun isaan dhiisu jechuudha.
namni addaan baasuudhaaf halkanii guyyaa bu'a. Amma dheengadallee hin boo'ee ture jechuudha. Dhiyuma kanas gizee meeqa jara naaf saasaa kanatti kan ta'e yeroo tokkos booniyyeetii jedheeti mimmaan ofan ajjeese jedhee ofan qala jedhee akkasitti haadaraa kutan. Ammas yeroo tokko akkasitti booniyyee sin barbaadu naan jettee hiriyaati malee jedhee akkasitti feesbuuk irratti bo'aa ture saasaan kun. Ammas dheengaddu badhiyootan ammoo akkasitti booniyyee si galchina jedhaniiti madarasa wannaa keessatti gruupii amantaa keessatti naa guuranii qarshii annan dhabe jedhee bu'aa jira. Ammas immoo itti fidan kan bira. Ammas immoo booniyyeen ta'e qullaa baatee booniyyeen ta'e viidiyoo qullaa qabdii booniyyeen ta'e akkas taati jedhanii istaaza maraachaa. Maaluma argattu amma istaatumti kun yoo maraate maaluma argattu rabbii keechani jedha maaluma argatte irraan gadi buutanii mee amma maal sin godhan jarri kun akka fedhan walaa godhan walaa faarsan namni wal jaalatu wal faarsun seeruma jaarsaaf jaartii wal faarsa seeruma maalumatti sin gugguba sin warri nyin jetta miidiyaa irra yaatanii amma immoo fuffunaantaniitu wannumatti waa godhatan dhablanii kaatanii ammas ajandaa jara kanarratti bantan. Ani maaliif akka ta'e hin beeku ajanduma isaan barbaada ta'e sida booniyyee fi istaazuma kanatu ajandaa barbaada ta'e ani waan isaas naa galuu dide dhugaa waaqaa jechuudha. Naaf galuu dide waan tokko jechuudha. Ajandaa hin dhabamu kan isaan ajandaa hin dhabamu biratti. Ajandaa isaan lamaanii hin dhabamu jechuudha. Namni gaafa ajandaa dhabu isaan lamaanitti waa kaasa maal akka ta'e hin beeku. Inna irraa gadi bu'aa akka fedhan ta'anii maaliif dhugaa dubbachuudhaaf osoo qoosan ta'een dhugumatti kaalaa sabiibi dhugaa dubbachuudhaaf maaliif namni jireenya namaa keessa seenuun gaarii miti osoo jireenya ofii mataa ofiitu osoo hin jiraatin jireenya namaa keessa seenanii bultii namaa keessa seenanii baxabbatu jechuudha. Mee maalumatti isaan dhibee micoomti sun erga isaa taate erga isamaaf taates isaan lamaa wal jaatanii namuma kolkollee jala deemtuu maalumatti dhibeen jee baraan. Ana kan gaafii nutti ta'e kanaa bara. Maalumatti dhibee jara kan addaan baasu annuun biyya malkanii fi guyyaa waliin xixxi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 x
jarma kan akka waliif fuune godhuu hedduu ta'e hin beeku. Garuu hedduu takka garaa na nyaatan. Dhugaa rabbi jechuudha. Ustaazan kunillee garaa nama nyaata. Miskiina rabbi. Maaliif jaalalatti isa boojisee jaalalatti isa waan hunda isa boojii jechuudha. Innaa kanaaf garaa nama nyaatu jechuudha jarri kun. Dhugaa rabbi ustaazan kunillee garaa nama nyaata. Boonii illee garaa nama nyaatti. Sababii isaa maaliif jettanii? Ajanduma isaa soqa ta'e ani isaantu ajandaa soqas ta'e ani hin beeku garuu maaliif namni hundumtuu irratti duula gizee hundumaayyuu jechuudha. Okay. Irratti duula jechuudha. Innaa maaliif akka ta'e illee hin beeku garuu bultii namaa keessa maaliif akka namni seenullee namaaf hin galu jechuudha. Maaliif kun isaan lamaan akka fedhan walaa godhani wanti bultii namaa keessa nama seesisu hin jiru. Ilma namaa kana bultii namaa keessa seesisee kan baxabbatanii addaan baasanillee seexana malee namni addaan hin baasu garuu akka seexanaa jidduu galanii namni addaan baasaa jechuu jira. Garuu osoo akka isaan namni ta'uuti qaata addaan baanish garuu kaawyaa. Waaqayyo mata addaa isaan hin baasin jechuudha. Waaqayyo ammallee addaan isaan hin baasin walitti isaan adeemsisu walitti isaan oo'isuu akka namni jedhu kana osoo hin taane kan waaqayyo jedhutti tara waan ta'eef rabbi walitti isin oo'isu isin hin jenna ka ustaaza fi boonii maal isin goona ree nuti wanni isin goonu qabu nuti maal rakkana ajandaa isin godhatanii kanumaaf isinirraa haasofne malee waan biraa miti garuu garaan nyaatanii isinirraa haasa'e dhugaa rabbiin jechuudha. Innaa kun dhugaas ta'e sobas ta'e kan rabbiin haa beeku ani waaqa haa beeku malee faraduu hin danda'u maaliif namatti faradisitti faradaa jedhe sagalee waaqayyooti jedhe waan ta'eef kuni namatti faraduu hin danda'a. Gaafa ati namatti faraddu waaqayyo illee immoo sitti faraduu danda'a waan ta'eef kanaaf kuni dhugaa ta'ee soba ta'ee hin beeku jechuudha. Walumaa galatti waaqayyo kana jalaa isin haa baraa.